Yeroo ammaan tanaa wanti namoota baay'ee rakkisee yoo jiraate appilikeeshina Play Store irraa yeroo buufachuu deeman akka iskiriina gubbatti agartan kanatti isaanitti fida. Kana jechuun biyya keessa jirtan tana keessatti appii kana gadi buufachuun hin hayyamamu jechuudha. Garuu guyyaa har'aan tanaa furmaata bareedaa ta'e akkasuma daqiiqaa muraasa keessatti akkamitti akka appilikeeshina barbaadan Play Store akkasuma App Store irraas buufachuu dandeessan. Viidiyoo tana keessatti isinii qabadheetiin dhufee jira. Egaa kun salphaadha. Isinummaan viidiyoo tana hanga xumuraa ilaaluudhaan appilikeeshina barbaadan Play Store irraa buufachuu ni dandeessan. Amma odoo haakaan dheeressin gara barnoota har'a dhufneefiitti waliin haa dabarru. Egaa odoon isinitti agarsiisin dura wanta takka isinitti agarsiisu. Yeroo appilikeeshina kana gabbuufachuu deemtan dirqama Play Store keessanirra seentanii bakka sarchii irratti appii gabbuusuu deemtan san itti barreessitan. Yeroo appilikeeshina barbaadan san itti barreessan appilikeeshinni kun akka waan Play Store irra hin jirre isiniif fakkeessuu danda'a. Yookaan ammoo mul'isee irra seenuu hin dandeessan jechuudha. Kun akkuma as gubbatti agartan annatti mul'isee jira garuu irra seenuu hin danda'u. Namoota tokko ammoo itti mul'isa. Irra seenuu hin danda'an. Namoota garii ammoo ittillee hin mul'isu. Akkasuma ammas akka waan asirra hin jirre godha. Kun akkuma agartan annatti mul'isee jira garuu irra gattokee buufachuu hin danda'u. So amma karaa biraatiin yeroon seenee ilaalus appilikeeshina kana buufachuudhaaf Google keessa seenee takka Google Chrome keessa seenee yeroon appilikeeshina kana irratti barreessee ilaalu. So amma appilikeeshina bakka sarchi irratti yeroon barreessu Play Store irraa buufadhu yeetiin natti fida jechuudha. Amma Play Store irraa buufadhu yeroo natti fidu appilikeeshina kana keessa yeroon gattuqe qaxxitaa karaa Play Store nageessa akkanatti natti diimeessee natti fida jechuudha. Appilikeeshina kana gabbuufachuu hin danda'u bakka installii waan naan fidiniif amma appilikeeshina kana gadi buufachuun hedduu takka salphaadha. Takkaffaa wanni nuti goonu Play Store keenya kana istoorijii isaa balleessuu qabna. Akkana jechuun istoorijii isaa keessaa wanta hunda haquu qabna. Akka hin beekamneef jechuudha. Haquu dura garuu wanta takka nu gaafata. Appilikeeshina san gabbuufachuudhaaf appii tokko nu barbaachisa. Appiin sanis VPN jedhama. Karaa Play Store deemnee appii san buufachuu ni dandeenya. Amma kana appilikeeshina sana harkachuudhaaf akka install nuuf fidu harkachuudhaaf isa seenna. Play Store keessa seenneeti bakka search irratti Turbo VPN Lite jennee barreessina. Kunoo appilikeeshina kana keessa yeroo gadi seennu appilikeeshina kana dirqama bilbila keenya irra gabbuufachuu qabna. Namaaf jennaan VPN malee waan nu gadi hin buunee fi appilikeeshina VPN kana dirqama bilbila keenya irratti gadi buufachuu qabna. Akkuma agartan amma appilikeeshina kana yeroon irra gattuqee seenee bilbila keenya irra buufadhu hageenni dhibba guutuutiin eegeenni dhibba guutee booda odoon appilikeeshina kana hin seenne maaliin godhuu qaba? Play Store kana irra gajjabeessuun qaba. Istoorijii isaa balleessuudhaaf Play Store maqaa irra gajjabeessanii bakkaan xiyyeessin itti qabu tanarra tuytan. So eega bakka tanarra tuytanii booda yeroo harkisuudhaan istoorijii bakkeetti ilaaltan. Eega istoorijii tana keessa seentanii bakka clear jettu tana tuytanii okay jettuun amma Play Store keessan haareewamee jira jechuudha. Achiin booda ol darbitanii appilikeeshinuma reefuun tana VPN kaa'annee buufne san keessa gasseenne jechuudha. Egaa appilikeeshina keessa gasseenne beeksisanii nuuf video X jechuudhaan appilikeeshina kana akka bilbila keenya irratti dalaguuf hayyamsiifna. Appilikeeshinni kun garuu VPN isa original miti. Haa ta'u garuu appilikeeshina barbaanne nuuf gabbuusuu ni danda'a. Irra gadi tuuneetuma okay jennaani amma bilbila keenya irratti ni eegalaa jechuudha. So appilikeeshinni kun waan nu fayyaduuf daataa humna hin qabneefis humna nutti godhuu danda'a. Wantoota baay'eedhaaf kan inni nu fayyadu garuu isa originalaas viidiyoo dhufuurratti isinii qabadheetiin dhufa. Egaa beeksisa inni nutti fiduus irraa deddeebi'uudhaan yeroo irraa deebinu appilikeeshinni kun bilbila keenya irratti ni eegalaa jechuudha. Achiin booda Play Store keessa gaseenna. Appilikeeshina barbaannu sana buufachuudhaaf Play Store keessa gaseenna. Kun akkuma agartan akka Ameerikaanitti na deebisee jira. Wantoota hedduu asittis dabalee jira. Kun buuka yoo kanaas amma asitti duran hin jiru jechuudha. So appilikeeshina barbaannu sana asirratti barreessina. Ammaan appilikeeshina maappiitiin barbaade waan hin ta'eef appilikeeshina reefuun tana barreessee ilaale san asirratti haa godhu Google Earth. Waaw akkuma agartan appilikeeshina ani barbaadu kan reefuun tana naa baasuu didee yeroon Google keessaanii seenuu natti diimeessisan asitti naaf fidee jira jechuudha. Maappii gama gubbaarra baasee isa gama jalaarra baase. So appilikeeshina kana asiin install godhachuun hin danda'a akkuma agartan amma buufadheetiin jira jechuudha. Appilikeeshiniin ani buufadhu kunis waa hedduuf nama fayyada. Bakka feete teessee bakka feetetti waa ilaaluu dandeessa. So biyya alaa Ameerikaa yoo jiraattes ganda keessan akkasuma biyyoota keessan hunda ilaaluu ittiin ka dandeessu appilikeeshina kanaa jechuudha. Akkuma agartan TikTokni hundi asitti qayyadamee dhufa. VPN waan nu fayyaduuf appilikeeshinoota nuuf gadi hin buune akkasuma appilikeeshinoota biyya nuti jirru keessatti gadi bu'uun nuuf hin hayyamamne nuuf gabbuusa jechuudha. VPN egaa wantoota hedduu fi kan nu fayyadu. Egaa appilikeeshina kana amma akkanatti hin buufadha. Hagam buufadhu VPN cufuu hin qabu.
So amma application akkuma agartan haala harkaa jirtan kanaan amma application kana argadheetiin jira jechuudha. VPN-nis akkuma agartan as gubbatti dalagaa jira. Cufuu hin qabdan. Maaliif jennaan application kun nu dura irraa ba'an ta'eef haga application kana gadi buufnutti cufuu hin qabnu jechuudha. Egaa obboleewwan viidiyoon keenya kana har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata. Warreewwan chaanala kana haaraa taatan chaanala kana subscribe godhuudhaan akkasuma viidiyoon kun yoo isinitti tole viidiyoo kanas like gootanii wantoota baay'ee asirraa barachuu ni dandeessanii akkasuma ammas wanti isin dhibe koomentii jala yoo barreessitan akkasuma wantoota takka takka kan isinitti ulfaate gama keessaatiin dhuftanii na gaafachuu ni dandeessanii lakkoofsa kiyya bio description jala jira akkasuma gara TikTokiitiin lakkoofsa kiyya argachuu ni dandeessanii gara WhatsAppii akkasuma gara Telegramaatiin wantoota isin dhibe YouTube keessan kan seera cabse ka copyrightiin adabame hariiroo contentii qabu so ka AdSense heetanii wantoota hedduudha kan isin stressuu danda'u achiin dhuftanii na gaafachuu ni dandeessanii viidiyoon keenya kan har'aa kanuma fakkaata haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.